Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Homi YouTube keessanii duraan video kana isinitti agarsiiseen ture. Haala ittiin video bareedaa finnee dura kaayyannu. Garuu namni baay'een ammallee video shortii dhumarra kaawwachuu isiniif hin galle na fakkaata. Videoon shortiin yeroo chaanalii keessanii irra seenamu namoonni baay'een dura irraa qabu. Akkasitti yeroo chaanalii jalaarra seenamu dura irratti kan mul'atu video shortiidha. Like YouTube numa dadhabaa wayii fakkaata jechuudha. YouTuberoota gurguddatan yeroo argitan viidiyoon shortiin jala dhuma irra jira. Yeroo hoomii isaanii irra gallu short video yookaan viidiyoon daqiiqaa takka gadi dhuma irra jira jechuudha. Haala kamiin finnee kaayyachuu dandeenya? YouTuberoonni keenya irra caalaan jira. Yeroo hoomii jalarra seennu viidiyoon shortiin gubbaa jira. Viidiyoon babbareedaan immoo jala jira. Namni yeroo chaanaalii jalarra seenu ka gubbaa kana shortii sana qofa argaa jechuudha. Kana jennaan YouTubein keessan akka inni nama hawwatuuf viidiyoo shortii geessanii dhumarra kaa'u akkasuma tartiiba qabsiifachuu qabdu. Haala kamiin akka sirreessuu dandeenyu Chrome irra seennee waliin ilaalla. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan maatii ta'uu hin dagatina. Akkasuma like share hiriyoota keessanii gochuun na waliin turaa isiniin jira. Chrome irra seennee desktop site godhachuun laazima. Tuqaa sadan tuqnee jechuudha. Barnoota kiyya kana keessatti yeroo baay'ee waan kana wanni isinitti himuuf nama baay'eetu rakkata. Nama haaraa dhufutu jira. Kanaafuu irra deebi'anii viidiyoo daawwachuu qabu jechuudha. Akka jarri hin rakkifneefani kan yeroo mara waan kanarra deddeebi'u. Haala kanaan barreeffamni waan xixiqqaatuuf bilbila kiyya dalga galcheen isinitti agarsiisa. Sanaan booda piroofaayilii keenyarra tuquudhaan gara YouTube Studio Google Chrome irra deemnaa jechuudha. YouTube Studio irra deemnee achi keessa waliin sirreessina. Baay'ee salphaadha. YouTuberiin haaraanis ka irra turtanis viidiyoo keessan tartiiba isaa itti horuu qabdu. Mallattoolee harka bitaa jala jiranii kan nuti Chrome irra yeroo baay'ee fayyadamnu mallattoolee as jiran. San keessa mallattoo doolaara jala channel customization dha. Maaliif dhimma fuula YouTube keenya sirreessuuti channel customization. Mallattoo kana tuqna channel customization jetti. Yeroo achirra seenne kanuma jalqabaati kan nuti fayyadamnu layout dhuma kana jala video nama maatii nu ta'eef dura keenyu video nama maatii nu taaneef nama haarayaaf video bareedaa dura keenyu kana duraan sirriitti isinitti agarsiiseen jira. Jijjiiruu yoo barbaadan saatii feetan irra tuquudhumaan jijjiiruu dandeessu. Kan nama maatii nu ta'eefis kan nama maatii nu taaneefis kan jarri dura argan jechuudha. Change gochuu dandeenya, jijjiiruu dandeenya. Change nuti jenne video keenya nu fida. Har'a garuu kan nuti waliin ilaallu tartiiba nuti asirra kaayyannee kanaan kan inni dhufee YouTube irratti mul'atu. Viidiyooleen kun ni jiru ka gubbaa irratti bahan jechuudha. Upload jira fi playlist adda addaa kaayyadheen jiraan. Shortiidha namni irra caalaan kan inni sararri jalqabaa isaa. Kanaafuu maal gootu steepii jalqabaa tokkoon jara hundayyuu irra tuttuquudhaan remove godhattu. Karaan baay'ee salphaa tahee jechuudha. Yookaan TikTokii qofa remove gootanii kaatanii itti deebiftu. Tartiibaan TikTokiin viidiyoon TikTokii shortii yookaan immoo viidiyoon gabaabaan daqiiqaa tokkoo gadi dhuma irra ta'uu qaba. Kanaafuu tokkoon isaa irra tuquudhaan remove godhattu. Guutuu isaa irra remove gootu jechuudha. Yeroo isin fuula duruma isaa bakka adii tuqxan tuqaa sadii isinii fida remove gootu. Tuqaa sadan sana tuquudhaan ammas remove hundaayyuu jechuudha. Tuqaa sadan tuqaatuma irra tuqnee remove irraa goonee qulqulleessina. Kana kan YouTube keenya duratti dhufee mul'atu jechuudha. Hunda isaa qulqulleessina. Yoo akkasitti dhiifnee save publish goonee shortiin durarratti dhufee ba'a ammallee. Kanaafuu maal goona? Shortii sanallee irraa balleessina. Remove goona tuqaa sadan tuqnee remove section. Amma qulqullaa'e. Video lamman gubbaa qofatu hafan jarri haa taayan. Sanaan booda add sectionii kana tuqannee tartiibuma inni jiruun itti galchina. Add section jedhee mallattoo ida'uutiin jira. Upload video finnee galfanna tokkoffa. Upload video haaraa maxxansine dura irratti akka inni mul'atu. Galee takka. Ammas add sectionii mallattoo ida'uu tuquudhaan ammallee yoo feene populaarii finnee galchina. Kanaafuu shortiin jalqabaa ka'eera amma. Video nuti haaraa maxxansine dhufee tahaa jechuudha. Ammas ida'uu tuquudhaan populaarii finnee galchina. Populaariin viidiyoo chaanaalii keenya irratti view guddaa qabu jechuudha. Yoo feene immoo playlistii singilii finnee galchina. Garuu tartiibuma kanaan yoo deemne sadan jara galchine gahaadha. Popular uploadii itti galchina. Gale lama gale jechuudha. Tartiibaan galchaa jirra. Amma shortii viidiyoo gabaabaa dhumarra geessaa jirra. Ammas ida'uu tuquudhaan shortii finnee galchina. Shortiin dhufee galee jechuudha amma. Haaluma kanaan publish gootu baay'ee salphaadha. Uploadiin dura irratti mul'ata.
sanaan booda viidiyoo view gurguddaa qabutu itti aanee mul'ata. Sanaan booda shortii viidiyoo gabaabaa daqiiqaa takkaa gadi dhufee mul'ata jechuudha. Okay. Add section tuquudhaan single playlists playlist yoo hidhattanii qabdan irra tuquudhaan playlist isin hidhattan isinii fida. Kun warra barnoota barsiisuufaa barnoota addaan qoodanii yoo keessanii jiraattan tartiibaan tokko tokkoon fiddanii itti galchitu jechuudha. Tokko galchitu ammas ida'utu ammas fiddanii itti galchitu single playlistiidha. Garuu warri calliftanii viidiyoo maxxansitan uploadii filattanii jalqaba sanaan booda populaarii sanaan booda shortii. Sadan kun gahaadha. Uploadiin jalqabarra ta'uu qaba garuu. Viidiyoon haaraan maxxanfame jalqabarratti mul'ata. Sanaan booda viidiyoon view gurguddaa qabu lammaffaarratti mul'ata. Sanaan booda viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokkoo gadi itti aanee mul'ata jechuudha. Hoomiin keenyas sirriitti bareedee mul'ata. Warri barumsa barsiiftan garuu pileeylistii adda addaatti qooddanii pileeylistii sanaan yoo keessan gahaadha. Saatii feetan riimuuviidhuma irraa gootu jalqabanni qulqulleessitu jechuudha. Erga qulqulleessitanii kaatanii tartiibuma sanaan fiddanii itti galchitu. Add section tuqa tartiibaan uploadii jalqaba galchitu. Add section tuquudhaan uploadii galchitu jalqaba erga qulqulleessitanii kaatanii ida'uu tuquudhaan ammas popular viidiyoo galchitu. Ammas ida'uu tuquudhaan shortii galchitu jechuudha. Tartiibuma asirratti galee kanaan dhufee baha YouTube irratti illee. Sanaan booda publish ka jedhu ka gubbaa tuquudhaan published gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Publish tuqxanii published gochuudhuma qofa jechuudha. Publishing gubbaa isinii jira haala salphaa ta'een akkasitti published gootanii gara YouTube keessanii gidduu tuquudhaan gara YouTube keessanii baatanii yeroo laaltan tartiiba isin kaayyattaniin viidiyoon duraan gabaabaan dura irra dhufu hin jiraatu jechuudha. Viidiyoon dhuma irra deemaa jechuudha. Ka barnootaa waan ta'eef playlistii adda addaa itti dabaleen uploadii jalqaba dhufaa sanaan booda populaarii sanaan booda viidiyoo gabaabaatu dhuma irra dhufee isiniif tahaa jechuudha. Kanaafuu namoonni viidiyoo gabaabaa jalqaba irra keessanii chaanaalii keessan hoomii keessan of jalaa balleessitanii jirtan viidiyoo kana erga hordoftanii kaatanii asumaan boodan godhaan yeroo baay'ee hin sirreeffamu waan daawwattan sana hojiirra oolchuu qabdu. Daawwattaniitu wanni daawwattan sun isin ilaallata taanaan achumaan sirreeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Daawwatanii lafatti dhiisuun amala nama dadhabaati. Kanaafuu ilaallaan deemaatii sirreeffadhaan isiniin jedha. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.